Akkam jirtu dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduun sa'aatii kanaaf sadiif qabu kan kanatti aananii jiru. Fuula YouTube kanaa like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabanneeni gatiin tajaajila paaspoortii irratti daballiin hanga parsantaa 400 taasifamee jira. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa tajaajiloota paaspoortii garaagaraa irratti daballii gatii hanga 400 ga'u taasisuu isaa beeksisee jira. Daballiin kun guyyaa har'aa jechuun hagayya duwwaa tokko bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee tajaajiltoota idilee ariifachiisaa haaromsaa fi kan bade irratti hojiirra akka oolu ibsee jira. Haaluma kanaan paaspoortii haaraa baasuudhaa fi haaromsaa fi fuula kan dhumeetiif idilee birrii 2000 kan ture gara birrii 5000tti dabalee jira jedhani. Tajaajila ariifachiisaa guyyaa lamaaf duraanii birriin 6500 kan ture gara birrii 25,000tti akkasumas guyyaa 5 fi birrii 5,000 kan ture gara birrii 20,000tti ol akka guddates dubbatamee jira. Tajaajilli kanneen biroo fi idileen hanga birrii 20,500 akkasumas ariifachiisaan hanga birrii 40,500 kan ta'u gatiin baheeraa fi jedhe. Obbo Taayyeen himata irratti dhiyaate sadii keessaa lamaan bilisa jedhamanii tokko akka ofii ittisanis murtiin darbeeraa fi Obbo Taayyee Danda'aan dhimmoota ittiin himataman keessaa barreeffama miidiyaa hawaasaa irratti qoodanii fi Obbo Taayyee Danda'aan dhimmoota ittiin himataman keessatti barreeffama miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaniin Obbo Taayyee Danda'aan dhimmoota irratti himataman keessatti barreeffama miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansanii irratti yaada dabarsanii mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu heera mootummaa isaaniif laate fayyadamuu ala nageenya uummataa miidhuu ta'ee hin argamne jedhamuun himata lamarraa bilisa ta'anii jiru jedhame. Obbo Taayyeen seera yakka bara 1996 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bahe keewwata 25 muraacaa fi keewwata 257 muraa akkasumas labsii meeshaa waraanaa cabsuun himatamanii turanii. Himata irratti dhiyaatan keessaati himata ministeera nagaa ta'anii osoo jiranii fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti ololoo humnoota farreen nageenyaa fi shororkeessitoota deeggaruu maxxansanii turan kan jedhu tokko ture. Dabalataan eeyyama osoo hin qabaatin mana jireenyaa isaanii keessatti meeshaa waraanaa kilaashii tokko rasaasa 60 argameera kan jedhus akka ture ni yaadatama. Obbo Taayyeen gama isaaniitiin barreeffamoonni miidiyaa hawaasaa irratti qoodanii hokkora kan kakaasan osoo hin taane waamicha nagaa of keessa kan qaban ta'uun ololaan barreessee jiru yakka raawwadhes ni jiru jechuudhaan himata irratti dhiyaate ofirraatii qolatanii jiru. Abbaan Alangaas jecha ragaalee namoota lama mana murtii dhageessisee ture. Manni murtichaas ragaalee namootaa fi ragaa sanada ergawwan ololaa fuula miidiyaa hawaasummaa irratti darban jedhaman of keessaa qabatee qoratee har'a murtii kenneera. Abbaan Alangaa haasaa fi barreeffamoota wal fakkaatanii himannaa tokkoffaa fi lammaffaatiin taasisuudhaan akka himannaa adda addaatti dhiyeessuun isaa seera yakka keewwata 61 tilmaama keessa kan hin galchine ta'u manni murtichaa ibsee jira. Manni murtichaa himatamaa barreeffameen miidiyaa hawaasummaa irratti qoodanii fi afgaaffii BBC Afaan Oromoo waliin taasisan irratti yaada dabarsanii mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu heera mootummaan isaaniif laate fayyadamuu ala nageenya uummataa miidhuudhaaf ta'ee hin argamne jechuudhaan himata tokkoffaa fi lammaffaa irraa bilisa akka ta'anis dubbatee jira. Akkasumas himata sadaffaa dhimma meeshaa waraanaa mana jireenyaa isaanii keessatti argame eeruun meeshaa waraanaa kun mana jireenyaa isaaniitti argamuun waan mirkanaa'ee fi himata irratti dhiyaate irraa akka of ittisan murtoo dabarsee jira. Murtoo kana booddee himatamaan himanna sadaffaa akka ofirraa ittisan ajajameen mirga wabii eegamee fi dhimmi isaanii alatti akka hordofanii gaafataniiru. Abbaan Alangaa gama isaatiin himannaa dhiyaatee waggaa 8 hanga 20 kan adabsiisu waan ta'eedhaaf iyyannoo himatamaa dhiyeessan mormee jira. Manni murtii dhaadachaa sa'aatii booda oolanii iyyannoo Obbo Taayyee dhiyeessan kufaa godhee jira. Obbo Taayyeen dhaadachaa har'aa irratti tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa wanta seenaa keessatti godhamee hin beekne abukaatoo akkanaaf hin dhaabbanne kan dhaabbatanis dhiisanii akka deeman taasisee jira jechuudhaan himatanii jiru. Manni murtiin gama isaatiin abukaatoowwan
dhiibbaa irraa ga'u ofiisaanii iyyannoo akka dhiyeessanii akkasumas himatamaa fi mootummaan abukaatoo dhaabuu akka danda'u ibsee jira. Dhumarratti manni murtiin raggaasa itti himatamuun dhaga'uudhaaf onkololeessa 8/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama laatee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu gara biraatiin gatiin boba'aa Itoophiyaa keessatti akka dur jirutti akka itti fufus murtaa'ee jira jedhamee jira. Oduun sa'aatii kanaadhaaf isiniif qabannee kan kana fakkaatanidha. Fuula YouTube kanaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa.